Petero qara boqonna isa 5 lakkoofsa 6 kanaaf waaqayyoon yeroon isa yommuu ga'u akka ol isan qabutti harki isaa isa aangoo qabeessa jalaatti of gaddeebisa inni isaniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa waaqayyo irratti gataati dhiisa. Amen amen amen. Kanaaf waaqi yogiseen geet akka ol isan qabuuf harka waaqa ka jabeen qaba jalaatti uf diqqeessa yookaan gaduuf qaba. Inni waan isanii yaaduuf waan isa yaadessa cufaayyuu maantocha fuudha isirraa gata maantocha lakkisa. Nama sirtaa kan tuqi waan jedhan jedhin isirraa gatii amaletim waan jedhani isirraa lakkisi isirraa dhiisi ulfinni waaqaaf haa ta'uti. Arri wanni an dubbadhu madureenti akkan jetti inni sin dhiisu isirraa dhiisi. Nama sirtaa inni sittin dhiisu isirraa dhiisi inni sin dhiisu isaa dhiisi alkool kaasa isaa dhiisaa inni ammoo nan dhiisu isirraa lakkisaa inni ammoo nan lakkisu isirraa gatadhaa inni ammoo nan gasu nami waaqi nan gatu ameen dabalee ameen harka sarraasa waaqi nan gasu dubat waaqi nan lakkisu chaachaa laakaataa diyaas ameen ameen ameen. Atini jireenya kan kee waaqan lakkis waan kan kee waaqan lakkis waaqi ammoo fulatti si lakkisuu iyyuu hin qabu. Wanni waaqi si lakkifneef maaseet fulatti si lakkisaniit hin jiru. Kitaabni akkan jedhu ayyuun Yoosef qabee manidhaansa kee kaa'ee achumaan lakkisee. Niitiin ayyuu Yoosef himatu waan dharaatiin ammoo ayyuun Yoosef qabee manidhaansa kee kaa'ee achumaan lakkisee. Namni idhaan sila irra ba'anii gaafachuu malanii. Dubbi faan deemu malanii namicha iyyuu nami gaafatin jiru idee dubbiillee faan hin deemne namichi maan kee jirin jenne namichi idee manidhaansa keessaan lakkise. Kitaaba akkan jedhe ammoo waaqi Yoosef jaalate lakkisu dide. Namichi ayyuun idee man keessaan lakkise waaqi maan tolche waaqi Yoosef jaalate lakkisu dide. Nam sirta wa maqabeet maqadai waaqi si jaalate si lakkisu jedhi maqadai maqumisatti waaqi kibaaqi jaalate lakkisu dide. Itim waaqi si jaalate si lakkisu dide. Wanni atin jirtu fedhin namaa si lakkisin hin fedhin baraa si hin gatin hin hedhin namaa si biran deemin hin hedhin wanni atin jirtuuf waaqa si lakkisin jedhin. Wanni atarraan baateef waaqa si lakkisin wanni waaqi si lakkisiniif fulatti si lakkisaniit hin jiru namitti si lakkisaniit hin jiru. Laakkataa labaadhiyaas. Amen 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 amen. Waaqi nam tokkollee sin quufu maataa kaataaya waaqi maan hin ta'u nam tokkollee sin quufu namaas sin kennu nam tokkollee sin lakkisu waaqi harkisaa keessaa si qabata. Katadias waaqi Yoosef jaalate wora da man ta'uditi nami yalakkisi ayyuun kalee jaalate man isaa galchi yalakkisi warri kalees beeka yalakkisi warri isaa yalakkisi namichi kun sila nami achi lakkisanii dumalee homaa namneef nami achi lakkisan ammoo nami du'een seetan nam waaqi lakkise nami waliin jiru ammoo warri nami lakkis ka waaqi lakkisin. Asirta isaa si lakkisinedin. Amen amen amen. Wanni cufti nam lakkis oriin si lakkis even fayyaan atin qabdu kun si lakkis nagaan atin qabdu kun si lakkisen deem wanni adduu si lakkisen deem ammoo ka gida tokkollee si lakkisen deemuu hin dandeem maqaan isaa Yesu. Arkol kasa maqaan isaa Yesu jedhame. Inni nan lakkisu lafaan nan lakkisu namaan nan lakkisu baraan nan lakkisu rakkoon nan lakkisu. Ati maaf jirta manduin gaafaan dhukubde manduin gaafaan siidhani manduin
waaqatte manduin gaarin siin gargale manduin boolkee buute manduin boofisi nyaate manduin akol kaasa isaan lakkisin. Amen, 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 amen. Kitaabi akkan jedha yoo guyyaan gaye waaqni ol si qaba atammoo harkisa jalaan maan ta'e gaduuf qabi. Inni si yaada waan si yaaddessu isirraatti maqaa waaqa ulfaatu waan isa yaaddes cufaayyuu yaaddoo keessan cufaayyuu isirra lakkise laftan keessa wanni nam gaarigalchuu jirmaano sanya tanne muluu yaaddoo qabu kalle birdeem yaaddoo qabu kalle birdeem yaaddoo qabu sulle birdeem yaaddoo qabu ne muluu yaadan jir cinqin jir stressan jir kophaasa ne muluu ifiinaasa haga dalkanuu irraa futaabul maani cinqi stress yaada am kitaabi waan jedhu waan isa yaaddesu kasanii yaaduu jira isaan lakkisa am fular garagarummaan jirtu nami cufti yaaddoon qab kiristaanii yaaddoon qab azaabii yaaddoon qab muslimii yaaddoon qab nami yaaddoo hin qab injir ilmee namaa ta'e ammoo wanni addu tolcha kiristaanii fula yaadu fi irraan gatat qaba kiristaanii fula yaaddoo fi gubbaan lakkis qaba faaruda sagaltee afuri kudhan sagal waan jedhu yoo ani wayaade gara kiyyaa wayaade qalbiintii waan hedduu herreddu ati dhuftee na gammachiistee gara na jabeessisaa yoo ammaan ta'u yoo ayyaadee qalbiintii waan hedduu herreddu beeta qalbiintii waan hedduu jechuun beeta achi baatee beeta qalbiin taate sun fula cuf deemte fula fuutuu siin dhabdu duubu waaqee dhufee si taasa'ee si gammachiisee maantol gara si jabeessa yaaddoo warra waaqaatiif warra kaanii garagarummaan jirtu nu tokko qabna hayaata keenya itti geeffannu tokko qabna hayaata keenya keessaa dhufee nu jajjabeessu kanaaf soddomi jarrata kan jedha kitaaba mammaasa soddom tokko jarraa waan jedhu warri waaqi hin beekne yaaddoo isaanii gargeessan hin qaban waan tolchan hin qaban kanaaf waan jedhu soddomi tokko jarraatti farsooni waan nami du'aa deemuu jira haa akka du'aa jiru dhugue wanni warri dhuguufi akka dhuganii gaargaluu fi dedhanii yaaddoo fi dedhuuf iyyummaa fi dedhuufi warri kunini yaaddoo warra gar farsoo geeffata gar caatii geeffata gar ammeenna kakkaa geeffata akka maantaan akka deebanii waan sun hin qaaban ammame waan kan hubat farsoo dhuddee yorra baasu halkan kan hin doot reef yesusin halkan kan maantaat hin doot atamma hin deetuma hin dooti biyyiti maaliif waan amtu guliyaan maaf banki xuuxnami maaliif nami siisaa kan dhug maaf nami farsoo dhug maaf nami caatii qab maaf nami algaloom deem maaf nami waan amaamtu ta'a bicinqii takkan tol istresa takkan tol yaaddoo takkan tol rakkoo takkan tol rakkootan gara itti geeffatan hin qab rakkootan fula keetan hin qab fulatti boqotan dhaban boqonna barbaadanii waan kan jiru keessan ammoo boqonnaa laf keessa hin jiru boqonnaa waaqahee jira ati nami kiristoo qabdiyaa boqonnaa argatee arkol kaasa yesoon boqonna kiyyaa haa naaf firtaa akkan tuqi fulatti geeffate qabda gara jabaadhanii nam gari atini waan inni ammeennaaf wata seeti nami gari ammeennaaf waan ta'u nam gari yaadaa waan amaamtu hedduu eeggalcha yaadi kan fulatti boqoti hin qabne yaadi kan fula keeyyati hin qabne yaadi kan fula tafuur baafati hin qabne duubi inni dhaqee maanta waan dhibi keesseen duubi maan jedhe kitaabi keen isan ammoo jedhe tokkoot hasanii yaad jira yaaddoo teessan cufaayyuu gaarii faa hootan irraa buufadha maqaa waaqa ulfaatu kanaaf akkan jedhaani isan warri ba'oon itti ulfaatti ka yaaddooftani ka dadhabdan ka san tulfaatti maan tolcha ba'oo teessan cufaayyuu fuudha abbaan fedhe kasi jaalatan rakkoo tan teemuluu faadhi hootii siin hin jedhu adoo waan si qarqaaruun qabaatee iyyuu ilaallaa eegsin jedhe malee faadhi hootii siin jedhu jiru ammoo kitaaba kan jedhe waan isanitti ulfaate ka ba'oo sanii tajun maan tolcha maqaa waaqa ulfaatu kanaaf wannan jechuu jiru isaatti uf dhiisi innis hin dhiisu wanni ati uf dhiisu mal ta'eef taqaraa yaaddoon tante wasi dart malee wasi hin dartu namni turtaa kan tuqi wanni ati isaatti uf dhiisu mal ta'eef wanni ati waan kan kee harka keessa fudhachuu mal ta'eef
wanna tarka waaqan lakkisu malteef yaaddoon tante wasit dart male wasiin dart yeroo waa wanu darta wa malle nami maafu fijjeesa yaaddo nami maafu dibuduka yaaddo inqitaan eegi deeme qalbii isaati al deemu tolti maaf nami maraata yaaddo waan qalbii isaa guutukaanti cabsa furat hin qabu yoo kana yaadi kanke yoo akkam guddatu wanni si godhu sifa maraacha yaadi ati yaaddoftu cinqiin ati cinqamtu akkam guddate kitaaba mammaasa 25 waan jedhu nami yaadi qabu nafi isa gad deemaa nami maan qabu yoo akkam guddate yaaddoon tante naaf kan keetiyyuu gadiin deemti jireenya kan kee gadiin deemti afuur kan kee gadiin deemti qalbii tante gadiin deemti maqaa waaqa ulfaatu kanaaf kitaaba Maatewos boqonnaa 6 irratti akkan jedhe Maatewos 6 irratti akkan jedhe sanii dubbisa jadi damtul qabadhe eenyuti san keessa ado dhindhinseellee danda'e dhundhum tokkirraatti dheerinuu fidara eenyuti san keessa odo dhindhinsaallee oole alkan yaadaa bulee guyyaa yaadaa oole lafti inum yaad nami yaadum yaade dheerin isa xiqqoo tokkirraa darateennu man qara dheera nami gabaabaani khadiko dheerachuu feete herregaadha xiqqoo tokko herreguma keetiin darattiin jira namsita herregi kan keedhin oma siin dabalin ositti maragay wanni atin jiraachuu jirtuufi ufi herregatteen waa waaqi si herregeef jiraachuu jirta wanni ati maan taateef wanni ati jiraachuu jirtuuf wanni ati argachuu jirtuuf wanni ati waan dansaa duule argatteef waan herregatteefini waa waaqi si herrege nama gamitti herregate herregi san ta'iniif nama gamitti herregate lubbuun hin jiru yoo akkana atin jireenyi kan kee herreg kan kee keessa hin jiru namsita jireenyi kan keedhin herreg kan kee keessa hin jiru herreg waaqa kee jira ituuf gadhiise din si edin si umedin irruuf qabuu jirtaadhin ufii gaggamuu jirtaadhin uf lakkisi waaqatti haadha geete ameen siuma ameen eenyut ado dhindhinsaallee oole ado yaadda'aallee oole ado cinqamaallee oole eenyu dheerinnu fiirraa taakku tokko darata yoo akkana waan dandeette waan daranneefi ma cinqamaa oolta kitaabi waan yaadin siin hin jenne ameen ammoo yaaddan siin jedhe hin cinqamee siin jedhe wanni cinqiin coggaarraa si kaastee kalee si dhukkubte mata si dhukkubsuuf hin jirtu eegi Kiristoo qabaata fuur waaqaatiin maan ta'u malte gammadu malte maqaa waaqa ulfaatu Faaruu 55:22 kan jette waan yaaddoo sitta waaqaa gati dhiise inni akkatiin hin jinneetti si utub yookaan si irkisa nami qajeelaan raawwatee akka hin mitin yookaan nami qajeelaan diqqumaallee akka inni hin jinne akka inni hin mudhuqne hin tolchaa'e maqaa waaqa ulfaatu wanni ati yaada kan kee waaqaa dhiisuu malteef tokko dhibiini yaaddoo tante sun yoo ati waaqaan lakkiftu waaqi akka ati yaadu sun waan tokkollee hin taane sirra fuudhee si ammoo jabeesse si dhaaba ulfinni waaqaaf haa ta'u waan yaaddoo sitta waaqaan lakkisi inni akka ati hin jinne jabeesse maas tolcha si dhaaba nama hedduu yaadii balleessa ma waaqa keessa hojii waaqa keessa gartee yaaddee marroo jireenya isaa marroo waan hedduu yaaddee cinqamee hojii waaqa keessa badee ma waaqa keessa badee afuur keessa badee tajaajil keessa badee maanta deemee garmata ofii gal ammoo yoo yaada kan kee waaqaan lakkifte waaqii jajjabeesse si dhaaba ilaallacha si dhuftu keessatti dhibsi dhuf keessatti adhiisi dhuftu keessatti waan tokko sanitti kitaabi akkan jedhe dubbata ilaallacha waan durii laaf jiru malee wanni aaretti namsi dhuftu koleen hin jirtu Amen. Nam turta kan ka atam medin. Jedin atanam medin. O wasidiban. Takak hinami woman takak hinamin ibam jetta yodin. Takak hiyayu namin ibam ne jetta yodin. Waan takkin argini na dhufetta yodin. Waan si ajaa'ibodin. Waan si ajaa'ib. Wanni sumulu waanum qara jiraatedin. Dhukubde si duraatu namni dhukkubaa dhaqe inni adamte si duraatu namni adhamaa dhaqe inni
kee si duraatu nami dhabaa dhaqe. Kitaabi yoo ilaallachaan si dhufte akka waan wanni takkin argin si dhufteen ta'in jedhe. Nami gari wifataa dhaqe akka waan gartee addunyaa irratti wanni takka addunyaa namaatti hin dhufin dhufte. Wanni namni farka qabaate. Ammoo maantaa kitaabi waaqaan lakkisi jedhe. Inni maan hin tolche itti sin lakkisu. Ulfinni waaqaaf haa ta'u. Kanaaf faayiduu daa'u 55 biraa waan inni jedhu inni jabeessee dhaabaa warri yaadisaa isin raaggatatu. Wanni atiin isaan lakkisuu malteef dhibiini inni siina. Nam sirtaa inni siina waadhiin. Ibraaniyaan 2:16 kan jetti. Akka inni maleekaan qarqaarra mirkaan. Mee waan kan na waliin jedha. Akka inni maleekaan qarqaarra mirkaan. Ammoo akkuma xaafiin jettu. Inni dhaloota Abrahaamuu qarqaara. Tanaaf inni karaa cufaan akka obboleeyyan isa ta'uu male. Akka qaallu guddaa ka dhugaatiif kanaasuu hojii waaqa keessatti ta'e dab nama araaramu. Duubu waan isaallee duri ilaallataniif waan gaargalchaniif inni danda'e war ilaallatani in qarqaaraa. Waan inni jedhu akki yeessoon maleekaan qarqaar mirkaan waaqi maleekaan isi qarqaara. Namta waaqi maleekaan qarqaaroodhiin yeessoon maleekaan qarqaaroodhiin si qarqaaraadhiin. Kitaabi armaa waan inni jedhu akki inni maleekaan qarqaar mirkaan ammoo inni dhaloota Abrahaamuu qarqaar dhugeeffacha keessammoo atiin dhaloota Abrahaamuuti. Ameen 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 ameen. Kanaaf akkan jedhu duubnu qaallu guddaa qabnaa inni waan duri is laallataniif waan duri iyyuu biiftuu yaaddoon hedduun isaa dhufteef war ilaallacha kee jiru qarqaaraa. Ilmaan dureessa birdhattee katakka manaayyuun bahin ka midhaan beektaa man keessuma ciisan ka akkuma fedhan tolchan dhuftaatiin in beelee otetteeni beeltii maanii siin jette. Maa siin jette? Takkin beelom beelin argin. Wanni fedhan cufti saatii fedhanitti argamti. Wanni maan fedhan cufti. Taatu dhuftee ilmaan hiyyeessa faan warri wakadhat faan dhufe bati in beelaa jedhe. Warri ado dhowwachan ta'in beeltiin maan ta'u jira. Beeltii maan seete beela'ee maan hin taane. Nami beeleen argin nam beela'ee na hin danda'u. Nami dheeboteen argin nam dheebotee na hin danda'u. Nami rakkateen argin nam rakkatee na hin danda'u. Nami adhamen argin nam adhamee na hin danda'u. Kitaabi akkan jedhe yeessoon akkuma kenna yaa adhamee yaa qoramee yaa laallatane indooma akka kennaan nu caala. Numarroo cubbuu teennaa dhii kenni hin jirsin. Numarroo cubbuu teennaa nun garam. Numarroo cubbuu teennaa in doon. Numarroo cubbuu teennaa in waraanam. Numarroo cubbuu teennaa in fannifam. Numarroo cubbuu teennaa dhii kenni in buum. Ammoo yeessoon ilaallachaan guddoo sumunuunoo yaa sirraa dhufte. Yaa dhukkubsati. Dhukkubsacha yaa arge. Gaargal yaa arge. Bultii 40 kadhatee beel yaa arge. Eebuu yaa arge. Wanni inni argin tokkolleen hin jiru. Kitaabi waan jedhe waan sun cufa argee fi sinam rakkoo kee jiru qarqaaruu hin danda'a. Am sirtaa waaqi waan ati kee jirtu kana waan beekuuf si qarqaaruu hin danda'a. Ati laf kee jirta ammoo yeessoon laftallee dhufi. Waan lafti kun qabcuuf yaa arge. Adi lafa cuuf yaa arge. Yaa heebbay. Duubi inni akkamiin danda'e siinaa udide hawaan kan cuuf arge. Nam sirtaan siinaa hundi dodiin. Wanni ati sirraa aggatu maltee fi inni sadeessoo maanta inni qoodi isaallee laallatanii fi ilaallacha keessatti inni si qarqaaruu hin danda'a. Ibraaniyaa 4:14. Tanaaf dhugeeffachateen jabeessuu mallee nu qaallu guddaa hafuulu waaqa durseen qabnaa yeessoo ilmu waaqa qaalluun keen guddaan nam laafin keennaa naa udiduuniti. Nammaan ta'u udiduuniti. Iltee samee garkii kana kan deebisa qaalluun keen nammaan ta'u udiduuniti. Nam laafin keennaa naa udiduuniti. Ammoo nu qaallu guddaa akkuma keen karaa cufaan laallatanii ammoo dabin tolchin qabna. Maqaa waaqaa fa'a. Qaalluun keen guddaan nam laafin keennaa naa udiduuniti. Am sirtaa atin qarak lallaafa of beetadin.
Nama kan kela laafaan jiru adi. Yesoon gooftaa. Qaalluun keen guddaan nam laafinni kenna. Laafinni kenna. Fulaan beektaatitti rakkatu fulaan asitti waan hedduu dhabdu fulatti lallaafti. Ammoo kitaabi waan jedhu inni laafinni kenna maan ta'uu hin didu. Wanni inni siina'uufi ufiiftu yaaddo sun cufi yaa argee.